Motae, Lengu Kingason. Aduai Tingalin. Adi Garangalin. Adi Toy Mokakam. Akabute and Nijilakam. Akabate Nijilakam. Arkam Chilakam. Abandi Chilakam. Ukuma Gele Majilakam. Raja Mugale Amakam. Raja Majilakam. Aberu Kadin. Aberu Kadin. Promora Muat. Mana Muadadi. Adagaru Idadi Zawak. Fagenyarra baga ayyaanni warra abbaa Oromoo nagaan isin fide hordoftoota amantii waaqeffannaa olaanoo giddugaleeyyan keenya wiirtoleenii fi konyaaleen akkasumas hordoftoonni amantii waaqeffannaa jaalattoonni deeggartoonni akkasumas bulchitoota aanaa daaroo labuu hundi keessan milkaa'ina ayyaana kanaatiif ga'ee gumaachitaniif baga ayyaanni abbaa Oromoo guyyaa har'aa kanaan isin ga'een isiniin jedha. Deeggarsi keessan kan akkanatti har'atti dhaabbatu odoo hin ta'in galaana kana hin argitu waan ta'eef galaana asitti wal ga'e kana waggaa waggaadhaan dabalaa deema waan ta'eef itti gaafatamummaa guddaa nama gaafata waan ta'eef dhaloota asitti isinirratti wal ga'u kana bara dhufullee kana caalaa itti dabalee heddummatee bal'atee deema waan ta'eef deeggarsa barbaachisaa ta'e hunda dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa maddii dhaabbattanii akka gootan akka walitti qabaa yaa'ii waliigalaatitti waamichan isinii dhiyeessa. Dhaabbileen dhaabbata kana ija kalaamsutii ilaalaa turanillee nuti dhaabbata amantii ta'uu keenya beekanii miseensota illee deeggartoota illee hedduu kan qabnu ta'uu keenya beekanii bakka geenyetti bakka teenyetti deeggarsa akka nu godhan waamicha dhalootummaatiin isaanii dabarsa. Dhaabbanni keenya yaa'ii jalqabaa bara 2006 saadasa 13 Naqamte irratti taasifatee erga gaara hojii seenee as milkaa'ina hedduu fi rakkoo hedduu keessa dhaabbata bahee as ga'e ta'uu keenya hundi keessanuu deeggartoonni fi hordoftoonni koreeleen teenya hundi keessan ni beeytu. Rakkoo dhuftellee obsaan odoo boonyee maraatiin badhaadhina argannellee odoo kolfineen du'in wal madaalchisnee danda'a obsaa rakkachaa as geenye. Kana booda ummata kana argee waa hubachuu irriin qaba jedheetii yaada. Mootummaan illee bakka jirrutti deeggarsa barbaachisaa ta'e akka nu godhun hubachiisa. Kanaaf waan darbe bobbo'aa himachaa deemu odoo hin ta'in waan nufutti waan egere hojjennutti karoorfannee kan darbe akkuma darbettu kan dhufutti qophoofnee karoora keenya kan hoggaa tokko mal bakkaan gaachuuf bakka kaaneef san ga'uuf cimnee hojjechuu akka qabnu miseensota koreelee keenya fi deeggartoota hordoftoota amantii waaqeffannaa hunda keessan waamichan isinii dhiyeessa. Dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa giddugala 5 qaba. Giddugalootaan yoo giddugala keessaan waamne ol kaatanii as jirra jettanii jechuudha. Namni kun baga nagaa dhuftan isiniin jedha, nuyi isin immoo baga nagaa wal agarree waliin jettanii jechuudha. Giddugaleessa kan teessoon magaalaa Burraayyuutti argamu jechuudha. Galatoomaadha. Kan itti aanu giddugala kaabaa hirmaattoonni yookaan galmoonni giddugala kaabaatti irraa dhuftan haga walloo ga'utti jechuudha. Ayyaana kana sababeeffachuudhaan achirraa imalanii toositti argaman jechuudha.
warri galma sanii galma Torontoodhaa hin jiraataa ibsa nu godhu waan ta'eef maaluma ayyaana kana maaliif asitti walitti qabamne maaliif ayyaana kana kabanya hangi ayyaana kana hoo maalidha uummanni Oromoo kaleessa ayyaanni kun ayyaana haala yeroo wajjin qabatee tola faa ka'eedha moo ayyaana kaleessumaayyuu uummanni Oromoodhaa gaafa hin kuffisan qaban sagantaa uummata Oromoo kan kaleessaa san immoo waan yeroo keessa akkuma faashinii tokkotti lafaa ka'eedha waan jedhu gadi fageenyaan abbaan galaanaadhaan nu ibsa waan ta'eef gama isaaniitti isin dabala. Jalqaba irratti amantii kam keessattuu wanni ijoon jiru ayyaantummaa fi nama ta'uu namuu beekuu qaba. Akka ilaalcha uummata Oromootitti ayyaantummaa jechuun dhaloota ofii argitee dhaloota ofii irraa dhalatan kan lubbuun hin jirre kan dabre jechuudha. Isaan sun ayyaantummaadha jedhamee amanamaa jechuudha. Ilaalcha uummata Oromoo keessatti. Kanaaf yeroo kakatanillee lafeen abbaa kiyyaa lafeen akaakoo kiyyaa akkas jedhamee sirba keessatti illee lafee warra akkasii warra gaafsa warra eegamee akkas nu haa godhu akkas nu haa taasisu hoggaa jedhanii lafee santu boolla keessaa bahee nu waraana jechuu osoo hin ta'in ayyaantummaan warra sanii ni jirti. Ayyaantummaa warra sanii lafa kana gubbaa waan jirtuuf jecha waan isaan tanaan dura lafa kaasan yoo dabsine hin fayyadamnu ni miidhamnaa jechuudha fi jecha. Kanaaf waa'ee kaayyoo warra sanii hoggaa lafaa kaasan kaayyoo siyaasaa haa ta'u kaayyoo amantii haa ta'u kaayyoo garaagaraa haa ta'u namoota waan san irratti sirriitti cichanii waan san hojjechaa turan lafaa kaasaniit maqaa isaanii san dhaanii kakatuu jechaadha. Kana jechuun namni gaafa jiru qaaman dhaloota isaa wajjin hoggaa jiraate gaafa du'e immoo ayyaantummaadhaan dhaloota isaa bira jira jedhamee xamana. Yaadannoo Abbaa Oromoo jennulleen isa kana of keessaa qabaa jechuudha. Ayyaana durirraa kaasee jiru kan immoo sababa kufaatii uummata kanaatiif dhabamee jechuudha. Kufaatii uummata kanaa yookaan immoo kufaatii warra gurraachaa yoo jennu uummata Oromoo dabalatee uummanni kun waan kufeef jecha waan isaa wanna silaa sabni kun akka sabaatitti qabu itti busheessanii waan immoo ofii harkaa qaban itti fe'achuu turanii jechuudha. Ammoo yaadannoo warra ofii gochuun maaliif nama fayyadaa kan jedhu. Yaadannoo warra ofii gochuu wanni nama fayyaduufi yookaan immoo yaadannoo warra dabranii gochuu wanni inni fayyaduufi ayyaantummaa ofii cimsuudhaaf nama fayyada. Ayyaantummaa ofii cimsuuf wanni nama fayyadu immoo ayyaantummaadhaan namni tokko cime jechuun addunyaa kanarratti waan hundaa argachuu ni danda'a waan hundaa. Ayyaantummaa kan kee jabeeffachuudhaaf si fayyada jechuudha. Ayyaantummaan kan kee immoo akka ammasii jedhu kana humnaa jechuudha. Humna waan tokko ati ittiin arguu dandeessu jechuudha. Humna abjuu sirrii ittiin arguu dandeessu. Humna ittiin raaga adda addaa ittiin argachuu dandeessu. Humna badii badhaadhina sitti as deemu arguu ittiin dandeessu ayyaantummaan kee. Kanaaf ayyaantummaa kan kee akka jabeessitu ayyaana yaadannoo kan akkanatti waliin gochuun si fayyadaa jechuudha. Barnootatti jechuudha. Barsiisonni as ba'anii dubarsiisan barsiisaa obbo Dagalee yookaan Abbaa Gadaa barsiisaa heera Gadaa Oromooti. Jalqaba uummanni Oromoo Gadaa qabaa jechuudha. Gadaa jechuun bulchiinsa. Waan jalatti jiraatan. Gadaa jechuun qajeelfama yookaan sirnicha jechuudha. Samari. Oromoo keenya itti bulee gadisa saateenya. Itti bulee gadisa saateenya. Abbootu beela labee kanatti jaambira ga'uu dadhabe. Kanatti jaambira ga'uu dadhabe. Kanatti jaambira ga'uu dadhabe. Oromoo keenya itti bulee gadisa saateenya. Itti bulee gadisa saateenya. Itti bulee gadisa saateenya. Jalqaba ijoollummaa irraa hoggaa ka'e namtichi tokko gadaa keessa dhalata dabballee jedhama. Dabballee lamaanii gaammee kuusaa doorama gadaa lakkoofsa shan fixeeti lakkoofsi jahaffaa gadaa jedhama.
Sandabree yuuba lammaffaa gadaamojjii lammaffaa lubaya lakkoofsa 11 lakkaawe lakkoofsa 11 ani lakkaawe kun amataan 88 jechuudha. Bulchiisa isaaniitiif kana hoo qabani aadaa qabani jechuudha. Amantiillee inni qabani jechuudha. Kanneen kun hunduu caaseffamni amma reefu abbaan gadaa dabballee irraa ka'anii nu ibsan sun dabballee irraa ka'ee haga jaarsa umrii 88 ga'utti waan baratu qabaa jechuudha. Dhala namaa yookaan uummanni Oromoodhaa akkamitti ilaalaa waan ilaalchan ilaalchi inni ilma namaatiif qabu Oromoon amantii isaa keessatti illee akka namaatti illee waaqeffataan dhala namaa akkamitti ilaala jennaan addunyaa kanarra nama 5tu jira jeebbe addunyaa kanarratti namuma 5tu jira jeebbe 5 mucaa tokko olfuutu mucaan kun nama 4 qabaa jedha 5 argachuudhaaf fakkeenyaaf mucaan kun abbaa qabaa taaka jennaan haadha qaba 2 obboleessa qaba 3 obboleettii qaba 4 isatti hoo 5 jennaan 5 lafa kaayyan suuq kana jechuudha. Erga kana lafa kaayyanne heera yakkaas ummanni Oromoodhaa heera yakkaa qaba. Kan heera 4 lafa gooneeti irratti waan ummanni itti fayyadamaa ture san gaarra waan wanni sun hin jirreef arra waan raawwachaa hin jirreef wal barsiifnee ittiin jiraachuudhaaf yakka 4 lafa goonaa jechuudha. Yakki 4 kuni yakka abbaa fi ilmaa jennee lafa goonee bira dabala. Inni lammataa hoo yakka haadha fi ilmaati jennee lafa goona. Inni sadaffaa yakka obboleessa fi obboleessaa jira. Afraffaan yakka obboleessa fi obboleettiiti. Yakka abbaa fi ilmaa jedhee baheeru abbaatti kan ilma isaa fakkaatu ilmatti hoo jennaan kan abbaa isaa fakkaatu abbaa fi ilmaa jedhee heeramee jechuudha akka uummata Oromootitti akka heera gadaa Oromoo sanitti. Lammaffaan hoo yakka haadha fi ilmaa jedhee baheeru haadhatti kan ilma isiidhaa fakkaatu fakkiinillee ilmatti hoo jennaan ka haadha isaa fakkaattu addunyaan tun guutuun haadha fi ilmaa jee murteecha heerri gadaa Oromoodhaa lafa kaayee jechuudha. Inni sadaffaan yakka obboleessa fi obboleessaa jee baheeru kan obboleecha kee fakkaatu wajjin obboleechumaa fi obboleechaa jee beeka heerri warra gadaa Oromoodhaa yookaan akka uummanni ilaalchi uummanni Oromootillee. Inni afraffaan yakka obboleessa fi obboleettii jee baheeru obboleessatti kan obboleettii isiidhaa fakkaatu obboleettitti yoo kan obboleecha isiidhaa fakkaatu obboleecha fi obboleettidhaa jee murtaa'e. Kanaafuu adiidha diimadha gurraacha shanyii akkasii qaba jee waaqeffataan dhala namaa hin filuu jechuudha. Nama ta'uu qofaan kabaja. Baate bituna Afrikaa baate. Baate bituna Afrikaa baate. Baate bituna Afrikaa baate. Baate bituna Afrikaa baate. Barana sinta kuyaan bakku warra gadaa kana jalaa baate. Baate bituna Afrikaa baate. Baate bituna Afrikaa baate. Barana sinta kuyaan bakku warra gadaa kana jalaa baate. Hagaa dhugaani badini yaawaan hundagatini. Jaarmiyaa wantoonni Oromoon qaban jiruuf jireenya uummanni Oromoo qabu wanti hundi keessatti argamu waan ta'eef maqaa dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa jedhuun irratti walii galuudhaanii maqaan kun itti moggaafamee maqaa kanaan ijaarame. Dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaadhaan maqaa kanaan hoggaa ijaaramu hiika sirrii ilaalcha sirrii ijaaranii as bahuu irratti dhiibbaa baay'ee yookaan immoo rakkoo baay'ee dararaa baay'ee dhaabbata kanarra gahaa ture. Haa ta'u garuu hiika sirrii amantiidhaaf kennamu wallaaluu irraa kan ka'e hagam tokko Afrikaa irratti hoo dhiibbaa amantiin tanaan dura fidellee garuu immoo akka silaa dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa ittiin ijaarame akkaatuma addunyaan amantiin ittiin ijaartee ittiin nama diigdesaniif osoo hin tahin dhaloota diigamee
hawaasa diigame Afrikaa guutuu sagantaa tokko jalaa diigame san caa ittiin walitti qaban gaaddisa bakka tokkotti ittiin walitti qaban jalatti ijaaruudhaa fi maqaa kanatti dhimma ba'ee jechuudha. Jalqaba maqaan kun hubatamuu danda'uu qaba. Kanaaf kaayyoon dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa waggaa jennu guutuu dhaloota as jiruufillee waan nu ibsinu ummata Oromoo guutuudhaafillee dhaamsi nu dabarsinu dhaabbata aadaa ummanni Oromoo qabu duudhaa ummanni Oromoo qabu jiruuf jireenya kalee ummanni Oromoodhaa guutumaan guututti qabu san deebisee dhaabuu jechuudha. Jireenya Oromoodhaa bakka diigame irratti deebisee gadi dhaabuu. Dinagdee Oromoodhaa bakka dura irraa diigametti deebisee gadi dhaabuu. Hawaasummaa Oromoodhaa kalee diigame san bakka jiru sanitti deebisee gad dhaabuu. Bulchiinsa gadaa Oromoodhaa kan diigame san illee deebisee dhaabuu. Kanaaf dhaabbanni kun saayinsii uummanni Oromoo armaan dura ittiin ijaarame sanitti dhimma bahuudhaan waan silaa uummata kana ni baasa jedhee amanee maxxanfatee kaayyoo qabu sanii fi ittiin bulmaata irratti waan lafa kaa'e saniin Oromoo ijaaruudhaaf lafaa ka'e jechuudha dhaabbanni kun. Oromoo hoggaa ijaaruu waan Oromoon qabuun Oromoo ijaaru. Wanni Oromoon qabu keessaa tokko duratti gadaadha manguddoon ibsanii gadaa Oromoon qabu san irratti deebisee uummata kana ijaaruudhaan amantii hoggaa jennu immoo ideoloojiidha. Ilaalcha akka ilmi abbaa wajjin itti jiraatu akka abbaa warraa fi haati warraa itti jiraatan akka hawaasni wajjiniin jiraatu warri dabree fi warri jiru yookaan abboonni keenya kan tanaan dura lubbuun du'anii dabranii fi kan amma qaaman jiran hariiroo isaan walitti dhufeenya isaan gidduu jiru san kabajuudhaan dhugaa dacheen tuni qabdu san kabajuudhaan heera uumaan qabu uumaa kana kabajuudhaan odoo uumaan tokko uumaa biraan dabsin hin faallessin jireenya isaan miidhin dacheen tun tikfamtee yuunivarsiitiin kun yookaan hawaan kun tikfamee wanti hundi jireenya gaarii wajjin jiraachuu akka danda'uu fi isa kanatu amantii jedhama. Waan kana amananii fudhachuun waan kana amananii hojiirra oolchuun waan nama dubbadhe kana hawaasummaa fi jireenya hariiroo hawaasni uumama wajjin qabu kana kabajanii amananii dhugaa tiksanii jiraachuu kanatu amantii jedhama. Waan kana amananii fudhachuun kanaaf isa kana tiksuudhaan saayinsii uummanni Oromoo kalee masakamu san irratti gaddeebisee ijaaree kana dabruudhaan ittiin gurraachi Afrikaadhaa bakka tokkotti waan ofii gaggeeffatu aadaa ofii gaggeeffatu of ta'ee wal ta'ee waan ofiititti abbaa ta'u san deebisee dhaabuudhaaf kaayyoon dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa tokko kana jechuudha. Kanaaf kaayyoon kun bal'aa hawaasatiif hubatamuu danda'uu qaba. Safara biraatiin safaruun hin barbaachisu. Waan namni hin qabneen waan dhaabbanni tokko hin hojjenneen waan dhaabbanni tokko hin qabneen jaarmiyaalee biraatiin wal bira qabuudhaan hojii dhaabbanni hin beekne dhaabbatatti maxxansuun hin barbaachisu. Hawaasni bal'aan kan hubachuu danda'uu qaba. Kanin irraa dhufe biyya Kanadaa magaalaa Toronto irraan dhufe. Ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromooti marsaa 22ffaaf Daaroo Labuutti kan kabajamu kana kan dhuftani mee maasin dhagaa? Dhugatti waa'ee ayyaana kana gammachuun natti dhagaamtu hangana jee madaaluu hin danda'u. Walitti dhufeenya irraa ayyaana abbaa Oromoo kanarratti aan arge kan xiqqoo natti fakkaatu. Bara Oromoo wal arguudhaaf dheebotee bara 91 ayyaana Odaa Bultuum irratti akkasitti Oromiyaa guuturraa kanin ifii arge waan hin himuuf ayyaana Odaa Bultuum irratti gaafa wal ga'anii Oromoonni bahaa fi lixa kaabaa kibbaa walitti dhufanii xiqqaan guddaan ayyaanicha sanirraa addaan galan san yaadachiise. Edallee lafti xiqqoo golgolaa garuu ganama kana hoggam gabbee nama laaluu isa sannatti fakkaata. Maqaan koo Biriisaa Ileen jedhama. Kan hin dhufe Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Dongoroo Gambaa Cafee Boqa. Oromoon amma kanaa ta'ee amma kanaa walii galee tokko ta'ee abbaa waan ofii ta'ee nama wal waamu nama waliif oowwaatu ta'uma isaa arguun jechaadha. Kun akka dhaloota lammaffaa tokkotti haaraa dhalanne jennee otoo ilaallee irra gaarii ta'a jedhee yaada. Ani akka dhuunfaa kootti haaraa dhaladhee jedha.
Nagayantu. Baga nagatata. Baga ustaza. Baga ustaza. Makangu Aminata Tata Lava. Baka ebuta de beni kambulgul bambati oragay. Amare thora tin kolkila jawar chingara dekhay kulkule se deskunta. Ayana kadara targamu ko baye na tiki kaya na tikolera o tom baye na tikola namu tuwayi ko ke na tikola oromo to dane. Janna adela wuji kujur arko. Nakaki ya abal chunde kajaru hatta asya kabasya batatu. Jecha tokko mataa keessaa eeguudha oromoo kaaba jirtanuuf kibba jirtanuuf lixa jirtanuuf wal barbaadanii wal qabdu walitti dhufu tokko ta'u afaan tokkotu dubbachuu saba dinagdee tokko qabu buqqata tokko qabu kaayoo tokko qabu wallaahi ta'uun ta'uu fi carraan asitti dhaabbata hordoftoota amantaa waaqeffannaatiin barreeffame kan waggaa qofaadhaaf ta'e kun alaaka waggaa 60 baay'iseera. Hagana dhalooti kun guddachuun baqachuun kaayoo kana rakkachuun guddootti gammadeera. Isinillee gammada. Dhugaan abbootii Oromoo Atulaanii haa deemu deebitu. Dhaloota ifi jiru. Dhaloota waa ifii waliin itti nyaatee turee gammadu waaqa abbootii Oromoo haa nu godhu. Galma ribeetti bu'aa takkaati. Aanaa ofii guddinaatti maqaan koo beekamaa Ahmad Ali Kindaa. Baree dhaabbata kanaafis osoo hin dadhabin halkanii guyyaa burqaa isaanii dhangalaasanii bakka kanaan nu ga'an galanii isaanii haa ga'uun jira. Akkasumas warreen Oromiyaa bahaa guddaa kaabaa fi kibba duraan wal quban qabne dhaloonni har'aan sana agamtuu wal argee ijoollee fugubuu wajjin wal arguu isaaniitiin irrii dheertuudhaan warra bara hundaasitti walitti adeemsu horiis dhaadhanis hin jaa. Kanatti aansuudhaan wanni ibsachuu barbaadu ayyaanni har'aan sana kan turiin adda. Maaliin adda ta'e baay'inni miseensa kanaa dabalaa deemu jira. Duraan iddoon waa xiqqisoo irra ture akka aduuba duumessa keessaa bahaa deemu jirtutti bahaa deemu jira. Wanni kun waan nuti itti dhiyaannee qaama keenyaan itti seennee gabbifachaa asiin geenye fuulduraaf illee bara dhufuufis kana caalaa dhufaatiin arraaroo waan irraa qabsiteef awwanii nagartatu kana caalaa akka roorroo irraa qabsan ni nafdadhaan jaa oraa bulaa galatooma. Akka namaatti waan bakkeessan dhala keessaniif ofii keessaniif akka galmaan geessan kaayyoo dhaabbata kanaa wanni bakka itoo wanni leengidee itoo leenjittanii fi beektanii beeksisuudhaaf isin leenjise abbaa waan ta'eef akka hojiitti hiikkattanii isin jaa. Akkuma manditoota ijeesiiti deebiiflee ija homaa dhaga'e isin keessaa fuudhee taa'aa isin keessa goone wal beekee waan fi beekee ta'aadhaan isin jennaa hola. Sagantaa akkana fakkaatu sagantaa bareedaa kana warri sadarkaa akkamittuu qopheessee waan hojjechuu qabu hojjettee sagantaa kana milkeesse akkuma namuu jedhesan galatoomaa isiniin jecha ayyaana akkana miidhagu bareedaa kana qopheessinee milkoofne sagantaa keenyaaf warra golamne warra Hari Gurra, oh